Mucaan rakkatee jirti. Madaamiin tikkeettii kuttee jirti. Yoo rakkoo dhugaa barbaanne jechuudha. Dhageessanii yoo dhugaa dubbanna jenni. Mucaa rakkatee jirtu sinuma karaa deemaa jittee dhumte. Yawwana obboleessi keenya Khaalidii nan jaalladha nan kabajaan. Nattee dhumtaa jennaan dhageessanii wallaahi hin jetti. Anna jechiisa. Intala rakkatee jirtu bareeddi jennaan kunoo ollaa jirtidha. ورب الكعبة ما نقول تنقل ليه جدا رياضي دو جنو بنيه عند قدا وينا ميتشني بان كنوا ولا جت ركعتين بوده وقت يقول دور با من أصدقائي يوتو يقولني ولا قدي يقول دور باو جت تقولا ولا قو تكاو تو أمي عندنا دولا ترو تاري أتي تاورا كبا تقول مو كبا تقول دو بيترو ترو مودلس ساعتي سانيتو ساعتي ركعتين برتي وام تسولن دسي كوي جنا جنا كوي على ما كنا فرا ثمانة بسيرة أجي سني أممو أبوليسا كو خالد namni an manaan si uffachuun barbaadu ala jandaa mataa kootiin qaba waa'ee kootu dubbannaan yoo barbaachisu mataa boochisaa oolchee bulchuu danda'an dhimma koorraa yoo dubbadde nama 3,400 fudhuu danda'a dhimmuma koorraa dubbadde dhimma namaa dhiisi waa tokko sitti mabboleessu namnis namatti kolfa mucaan kun sin barbaadu jetteetti akka gootu dogoggorii ofiin jedhe maalii dhofaman sitti dubartiidhaa jedhe obboleettii kootu taate iyyuu eesse dubartiidha obboleettii kootu taate yoo rakkatte sa'aatii sana keessa gochuu dandeessi jedhiitii dubbadhuuti wanni nu gochuu qabnu maa inni amma ati maalirra barbaadda maalinna diddee maalii dhattee heerumti yoo dhattee ni kaa heerumte kan gaafatu rabbi amma afaan keerraa ni kaan gadi buutti ni kaa maneeraan dhibbatti abbaanis anaan jedhaniiru siin mareeddee siin kenni waan abbaan dubbate asirratti dubbachuun barbaadu abbaan namaa immoo kabaja qaba yoo barbaade nu haa arrabsu yoo barbaade waan barbaade jedhu ilmoo isaa irratti yookiin aareetu ta'a waan mucaan itti matu fudhata abbaan immoo dhaggeeffadhaan abbaan keenya waan nu dawwalannee yoo biyyi fayyaa nutti duule waan nu itti manne fudhata kanaafuu jennaan waa'ee abbaa keessaa baasaati obboleessa koo ati maalirra barbaadda ولا ترى برباد ما يني وايد الله سيمبر أمونتا نرانا كهو برباد ما يني سيمبر باد جتشو سيكو فتنا كهو برباد سينا أنت رسيو أمي سيلا ما يجنن جالكين هم برباد جنان غاف دربادا إنه ما يو أما روسين لفته هم برباد جتشو تكتير روسا دي جتشين لنمتي يرودا كتير برباد جنان وميرا دبي مالي بيتو أنا مرة بواسا جنان سيدك ركضت كله يوتي أما كيسي بريدا خبري مچان ساتي ركضت جرا إني نقدر كارو dirqama muqaabilli na fuuchuudha carraan qabu mora katamaati gotti garoora eerumuudha yoo jette dhumee agarteefi kanumatti sammuu keessa maal kaatti gaafa sana amma dhiifamaa wajjin anwaarisi bakka kanatti gaafatamneerra nolachuu gaafatamnee wal birattanis gaafatamee jaallattee taakaadhi isiillee wal bira dhugaanii nu gaafataniiru. Haalidoo wannan siin jedhaa jiru yoo isiin jette iyyuu siin jedhe gaafa ittiin dabalina plan hir'isina rabbiin nama arga waan irraa qabu dubbate isii barbaade akka kanatti wal awwaarraddanii jireenya iyyuu isiniin ta'u walitti deebisanii jiraachuun an akka koottidha mirga kooti yaada kennachuu jechuudha. Nuuf ta'a yoo jettan maatii keessa wal barsiisaa nagaan araara buusaa inni arsii jedhamu amma mubaarik inni dubaa'ee jira isiina jirti oonlaayiniidha hafuura jechuudha qilleensa awwaarraati gati isaa achi sii galee yoo danda'amee milkeeffachuu danda'e milkeeffachuu kara beekuun. Sanaan ala inni siin amma dhuftee nu biratti galtee taraadhaan gaafannee jenne ani hin beeku an ofiifuu hidhamee mana keessatti hin jira kana dhaqee achitti dubbadhu isa biratti isa as fidaa jetti isin isii as fidaa jettu jennaan asumaan mana jinniisa ta'u kan dura maqaan kan kee komatamaa ruusii dhaqii dhugaa kee himadhu jedheeraanin. Baddannaan 500 na baasanii ergan badee kee birrii koo 2,000 ergii naan jennaan. Anamma maatiin gargaaraara as sadeensii kennaan jedheen jette maaliif jette ijoollee irraa liqeeffattee yeroo inni si gaafatuun kennituun jedheen jennaani ijoollee durbaa irraa liqeeffadhee nan kenna gideen jedhu akkasin goonu birrii 12,000 jennee si eenyu jenna naan jedhanii jedhan kunoo as bira jira wanna kana qulqulleessi mubaarik. Hangafa miidhaa kana taate mucaafiti waan yoo dandeessi namni siin buluun jiru mirgasiitii dhufuuf dhisuun dhimma kana. Inshallah gada buu dubbatamee gadi yoo boonna barbaadu. Ana wakkalaa jedhee dubbachuu dadhabde sibira si wajjin galla
Na wakkala jedhi haqa kan kesiif gaafanna kesiif gaafanna. Mubee na dhagaye. Anwaariin kanarraa yaada hunda isaa fudhatu. Anwaar guutuu isaa hin beekaa. Ustaazonni sun yaadanii. Quraana rabbii haqaa'anii dhaggeeffatu. Haqa jirtu quraana rabbii haqaa'anii. Xiqqoo jaarraa naa kenni mubee koo. Dhiifamaa wajjin bee jaarraa naa kenna. Ani erginas dhufeesi namoota illee wanni hin barsiisen jiru callume dheen jira. Mucaan na jalaa ba'uun ji'a ja'a. Mucaan amma baatee jedhumuuf sargii hunda qopheeffattee waan hunda qopheeffattee mana namaa jirti. Kaalidii mattee yeroo tokko Nani mataa koo himuu beedhiifamu. Kaalid waa si gaafadhu. Kaalid waa si gaafadhu. Kaalid. Waan barbaade na gaafadhu mubee. Obboleettii qabdaa? Sirriitti qaba obboleettii alhamdulillah. Keenyaaf obboleettii kee biyya kana keessa jirti. Sagalee akka waan biyya jirtu to ilaali yookiin immoo biyya biraa jirtu to ilaali fi obboleettii keessa jirti nama dhabdee rakkattee baaseenii waliigallee fuudhee wanni sirra ga'e kun atamma akka xiiqiitti ilaali nama aarsa nama naarsu miti. Inshaallah dubartiin tokko hadhuma kaatee addatu hin jala nama fakkeenyaaf dhiiraaman. Reese jala janee tolinaan jettee boor immoo fu'aadiin haasofte jechuutu nagee fuuldura kootti argannaan fu'aadiin akkaataan naa mijannaan duubattiin jedhu. Dhageessita nama aarsa wanni sirratti deeme si aarsuu danda'a ni kaa hidhatteetta jaarsi gaafateera ta'uu danda'a. Wanta immoo wachuu qabdu adda tokkoffaa hojiin jiraachuu kee jaallattee bagan dhabe hojiin jiraatteetta ni kaadhaan halaalaan. Yoo immoo hin barbaadu jette mirgasiitti gadi deebi. An dhageessa akkati ajandaa taatee olii gaddeemtu hin barbaadu obboleessa koo rabbi sii fayyadu yoo isin afaan siitiin sin barbaadu jette atamman jaallatta malee biricha gatti fakkaatu. Haa ta'u yoo isin barbaadu jette akka dhiiraatti aaliiti qoftan jedhiti dhageesse qoftan jedhiti kalas erga sin barbaadu jette haqa irraa qaba haqa isa kamiin haqa isa suudaanitti namni ol fuudhee nikaarra nikaanaa kaayinaa kennu birrii 15,000 namni kaasii hidhadhe nikaarra nikaa keessee na hiitta jedhantu wayya rabbi nunan dubbachiifne nan dhaggeeffataa ture nikaarra nikaanaa kaayii sana minaamin hiiftanii haqa kee irraa qabu isaa iyyuu waan sitti malaa haqa shari'aadhaan gaafachuu kee eeyyamamu isiisi barbaadu jette waan ta'eef birrii amma itti baasee mukayyafan bitee isaa turte sila fakkeenyaaf sababii isii bitte sababii isii mukayyafa bite sababii isii tallajjaa bite sababii isii tallajjaa keessatti foon oolaa tokko bitee naa kassaree kun taane yoo haqa shari'aatiin waan shari'aan sii kenne hin fudhatta gabaabuwatta waan barbaadde saban waan shari'aan fudhatta. Mubee na dhagahi ani wanni sii galuu qabu nama haqa namaa barbaadu miti. Na dhagahiga ani nama haqa namaa barbaadu miti. Waan shari'aan sii boona dhabaati jaa. Obboleessa koo gaaffii kooti deebilee fite kaatee hin fudhu elimi gakeeti. Waan shari'aan. La'aan shari'aa jala qaxxaamuru. Ani ustaazni tokko dhufanii murteessinaan an nama shari'aa jala qaxxaamuruu danda'u miti obboleessa kiyya. Salaamu alaikum. Fuwaan mucattiinuu gaafadhu. Kiyyaa kan hin falmataa. Mucattiinuu gaafadhu. Dhaggeeffadhu fuwaan. Wanni fuwaan jedhe sin. Maamaatu dhamaase Toofiidoos ta'e, Fuwaadiin ta'e, Awwaliin ta'e, Abdiyya ta'e yoo dhuguma dhimmi biyyoomaa dhimmi namummaa nu laalata nutti dhagahama ta'e. Ani amma maqaa kootiin maqaan jimmaa qaburra wallaahi du'e nama munaa wayya. Maaliima? Kennaa yeroo tokko. Yoo Nagaa kennaa. nagaan uummanni nagaan miskiin sun nagaadhaan maqaa isaatiin jiraachuun barbaada.